ummata Harargeetiinis gama ummata Arsiitiinis wanni hojjetamaa jiru kun waan fokkotaadha. Keenya sanyiina biddaati maana diddaa. Keenya sanyiina biddaati maana diddaa. Keenya sanyiina biddaati maana diddaa. Ummanni keenya idila addunyaarra jirtan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jedha Iida baranaa Iida Arafaa bara 1446 baga itti isinin geessin jechuu barbaada. Akkasumas haalli agartee social media irratti agarru kuni haala fokkotaa haala agartee namatti hin tolle keessattuu ilmaan Oromoodha warri agartee asiin baharii fi agartee rakkoo adda addaa dhadhamtanii dhuftanii asiin gara Suudii ol dabartanii gaafa ruuza Suudiitii fi agartee bishaan Suudii kana dhugdan waan agartee hin rakkanne yookaan immoo waan agartee namaan adda jiraataa jirtan tokko isinii fakkaate waan agartee humna qabeessii yookaan immoo agartee namoota namaa olitti of laaltanii waan hin taane dalagaa jirtan hedduu osoo irraa of qusattanii baay'ee bareedaadha. Akkasumas immoo agartee Iida guddaa Iida Adahaa bara 1446 yeroo Iidaa kanaan akkanatti miskiina karaa qabdanii cafaquudhaan miskiina karaa qabdanii roorroo adda addaa biyyoo nyaachisuudhaan kophee nyaachisuudhaan yeroo silaa namni agartee Iida gammachuu waliin dabarfatu hojjetaa jirtan kuni baay'ee waan fokkisaadha. Gama lachuutu nun baana gama ummata Harargeetiinis gama ummata Arsiitiinis wanni hojjetamaa jiru kun waan fokkotaadha. Kanaaf namni ka darbeera dhaabbateeti ka dhufu sirreessa turaate. Ka darbeera dhaabbatee ka dhufu sirreessa turaate. Amma dura agartee namoota adda addaatiin walloonis wallolan jimmaanis wallolan namoota adda addaatiin Harargeenis wallolanii turan amma duras. Haa ta'u malee wanni kanaa kun maaliif ajandaa kana deddeebisuu barbaade ummanni gaara Suudii keessa jiru yookaan immoo biyya Suudii keessa jiru kun ajandaa kana maaliif amma deddeebisee dhiibbaa kana maal walirratti oofuu barbaade? Anaaf gaafiidha. Waan kana faayidaa irraa argataa jira moo waan kana agartee humnatti waliin laallataa jira moo maaliif wanni kun deddeebuu barbaachise? Namni ka darbe tokko dogongoraa yoo waliin bu'ee ka dhufurraa immoo of qusachuu qaba yookaan of sirreessuu qaba barnoota irraa argachuu qaba jedheetii yaada. Garuu ka darbe waan gaarii hojjetanii seenaa galmeessatti fakkaateeti lamata ka biraa dabaluudhaaf deemammoo maali wanti kanaa kun? Wanni kanaa kun eenyuufuu gaarii miti. Osoo ajandamaas ta'ee osoo immoo agartee faayidamaa irraa argatte faayidaan kanaan dhuftu qilee haaseentu. Maallaqni kanaan dhufu osoo jiraate qilee haaseenu. Wanni agartee ibidda lammaan gamaa gamanaa waliin shiddamu kuni baay'ee waan fokkisaadha. Kana namni wallaalummaa qabdanis hin jirtanii ammoo baalageen akkanatti waan akkana dalagdan kun osoo irraa qusattanii baay'ee bareedaadha. Akka nama tokkootti dhaamsin ansinii dhaamu waan kana dafaati dhaamsa. Akkasumas uummanni keenya gurguddaan waan kana callistanii ilaaluun hedduu hin bareedu. Gabbaati dubbadhaa ijoollee kana lolaa gorfadhaa wal gorfadhaa. Keessattuu namni biyya namaa keessatti akkanatti wal roorrisu biyya namaa keessatti silaa obboleeyyan abbaa haadha fira walii ta'eetiin wajji jiraata turaate. Oromoon kaabaa fi kibba bahaa fi lixa hundi isaatu tokkuma. Sinii galee wanni kutaa kutaadhaan agartee walirra duulamu kun hin barbaachisu kun eenyuu hin barbaachisu. Kuni kutaa kutaadhaan walirra duuluun kun shira diinaati. Wanni kanaadhaa fokkisaadhas hojiidhaafis fokkisaadha dubbiifis fokkisaadha ijaan arguufis fokkisaadha waan fokkotaa hin dalagina. Osoo agartee akka kutaa kanatti walitti dhuftanii waan gaarii tokko uumtanii waan gaarii tokkoon as baatanii hedduu namatti tola. Waan gadhee kanaan as bahurra waan gaariidhaan osoo as baatanii hojjettanii waan agartee hawaasa kutaa 11 kana walitti tokkoomsee walitti agartee humna taasisu osoo hojjettanii bu'aa qaba turaate. Garuu biyya namaa kana keessattis hawaasni keenya namni karaara dhumus isaanuma kan wal fixus isaanuma kan mana hidhaa dhumus isaanuma kan agartee bakka adda addaatti dhumus isaanuma biyya keessattis kan wal fixus isaanuma kan dhumus isaanuma. Sila baay'inni kun rakkoo qaba. Hawaasni keenya yeroo kanatti ilaalu kana hawaasni keenya gabrummaan qabu natti fakkaatan. Gabrummaa keessa hin jiru. Namni gabrummaa keessa jiru sila gabrummaa keessatti wal jabeeffata wal jaalata wajjiniin humna godhata turaate. Hawaasni kun quufeetiin quufaa ala daangaa darbaa jiran fakkaata malee hawaasa rakkoo keessa jiru fakkaatu.
namni biyyaa yaa'u kun guutuun rakkoodhaaf biyyaa bahee rakkoodhaaf jireenya ofii jijjiirrachuu biyyaa baha moo quufa biyyaa baha na dhibee kunillee namni silaa rakkoo ofirraa jijjiiruudhaaf biyyaa bahee waan hin taane hin dalagu rakkoo ofiirratti dhimma biyyaa baheef xiyyeeffatee kaayyoo isaa galmaan gaachuudha qaba. Waan hin taane sanuu ilmi Oromoo irratti duuluun waan fokkisaadha. Namni kaayyoo biyyaa baheef dalagatee of jijjiiruudhaaf yookaan biyyaa bahu taate dalagatee of jijjiiruudha. Yoo danda'e immoo tokkummaa uumuudha hawaasa kana keessatti malee wanni jibba uumanii fi humna waliin laallatanii fi agartee gamaa gamanaan walitti duulan ibidda lama walitti kaasan kun baay'ee hojii gad aanaadha. Hojii gadheeti kuni hojii fokkotaadha. Waan akkanarraa osoo of qusattanii baay'ee bareedaadha. Waa hundaafuu waan akkanarraa of qusadhaa. Ammas waan akkanaan dabartanii ajandaa namarratti uumuu fi ibidda lammanii walitti kakaasuu kanarraa osoo of qusattanii baay'ee bareedaadha. Yoo kan didamu taate uummata akkanaa kana galmeessaa eenyummaan isaaniinis biyya kama biyyatti fedha isaanis maatii isaaniitis galmeessaa tarkaanfiin gara fuulduraatti akka gartee gaafa biyyattis galan ta'ee biyya namaa keessatti hin hafasilaa'ee gaafa biyyatti galan tarkaanfiin isaanii hagamuu turu namoonni ajandaa akkanaa uumeetiin ibidda lamaan walitti shidu kuni tarkaanfii biyya keessattis ta'e bakka gartee danda'ametti tarkaanfiin akiraa irraa fudhatamuu qaba namoota kanaan. Namoonni kanaa kun namni silaa wal taheeti waliif tahee wajjiniin rakkoo keessaa wal baafata malee rakkootti gadi waliin deebisu. Biyyee waliin nyaachisu, kophee waliin nyaachisu, muka hudduu waliin kaa'u. Wanni kanaa waan fokkotaadha, waan dalagamuus hin taane, waan gadheedha. Wanni nami dalagu, wanni gaariin, wanni nami dalagu, wanni bareedaan hedduutu jira jechuudha. Yoo dalaguu wallaaltan itti dhiisa. Yookaan immoo akka itti dalagdan waliin mari'adhaati waan gaarii dalagaa malee waan badaa hin dalagina. Wanni dalagamaa jiru waan badaadha, waan fokkotaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya walumaa galatti waan kanarraa of qusadhaa. Galatoomaa sheer godhaati uummata na biraan nagaa waan akkanarraa of qusadhaa obboleeyyan kiyya. Walumaa galatti warree waan badaa dalagaa jirtan kun irraa of qusadhaa waan akkanarraa. Hadaraa imaanaa ibidda lammanii walitti hin kaasina. Ibidda lamaan walitti shidina. Chaanaal Adam Biyyee irraa subscribe like sheer godhaati uummata kana biraan nagaa. Namni tokko nami lama yoo dhaga'ee waan akkanarraa kan wal gorfatu yoo ta'e bu'aadha qaba jedheetiin isiniif waraabe. Kanaafuu galatoomaa hundi keessanuu sheer godhaa wal biraan ga'a.